Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya jirra jirtu baga jiraattan isin jecha ijoollee qaqqaalii ijoollee Oromoo hundi keessanuu nagaa rabbiin isinitti haa ta'u. Nagaa irra akkanatti numaafillee waan tokko nu gaafachuu jira. Gaaffii isaan nu gaafatanillee waan jajjabaatu natti fakkaata. Waan ati garuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha egaa salaamtaan ta'e. Bakkuma jirtanitti urjettee isin bira haa geessu isiniin barbaada. Itti aansuudhaan dhimma gaa silaa dubbii nu keessa jirru haala nuti keessa turree fi akkaataa nu keessa jirru bal'inaan beektanii irra deddeebinee wanni ibsinu takka hin jirtu jechuudha. Inshaallah isin rabbiitiin haalota ta'e hunda keessaa gaa namni wanti daadarkaaf wanti waa hunduma keessatti rakkatee jechuudha. Waan itti seenu takka keessatti rakkatee keessa turuuf yookaan keessatti haala hunda ta'uu fi waanuma san baruu fi barree jirraa dubbii feeruusaa fi arafeedhaa jechuudha. Ani duraan arafee isaa baalageedhaa isaatu isitti roorrise isaatu isii cinqisii rakkaa ture jechuuniin haala malee sanniillee itti badee jechuudha. Maaliifi inni dhiiraa dhalatti kana roorrise jechuudha. Aariifaadhaan jechuun itti dabraa ture sanillee amma dhiifama jechuu barbaadeeti. Dhiifama naa kun isin jabu. dhiifama rakkoon qabu gorsuma sun. Kanaafi isaanii sammeenyaa fi miti yookiin diinummaa fi miti akka dhalateenyatti dhalli teenyatummaa walitti roorrifti. Maaliifi inni haala kana dalaga jechuun natti fakkaata. Garuu haa ta'u immoo akka isa qofa hin taane keessa tureetiin dubbii tana keessaa bahuu dadhabee yoo asiin sirreesse asiin yoo asiin akkana goone asiin nu dhibdee jechuudha. Sanirraa immoo harki badii fi baalagummaa danda'e qabu ifaa bilisatti amma shuur addanuu bahee mul'ate jechuuf heerusaadha. Isallee arraan tana wanti asii waliin taa'utti jirruuf yookaan of biratti waamee waliin jirruufi tokkoffaa dhibdeelee taate kana hunda keessaa if baraaruuf yookaan haala hunda kana keessatti furmaata barbaaduu fi yookaan tasgabbii horachuudhaaf innis dhalateen obboleessa kiyya akkasumas gartee nu wal malee waan qabnu hin qabnu taateewwan teessan mara kagooneef kanuma wantiin of biratti yaamee fi baalagummaa dhalaa inni of jalaa qabu haala hin taane hunda hanga dhiinyi silaa bu'utti deemsifte hunda keessa seenee rakkoo inni qabu yookaan nama itti fide jechuudha. Isa namni fidilleen agarree inni fidilleen caalaa isa kaan ammoo kawaliinuu nutti maalii bakka takka akka bombii nutti dho'an arginee jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeradhu gabaabdumatti wanti narreef biratti yaameef ani taagartee taateewwan teessan hundumarraa'uu dhiifama obboleessa kiyyaan jechaa maaliif dhiifama isa gaafachaa har'a immoo abbaa ta'ee isumattuu fuudhuun qaba murtee ji'uu waan murteeffadhee fi if biratti yaame arafeellee har'a waan gaafachuu deemu tabiroon qabu. Ani silaa haala taane san hundaa'u agarree jira. Feerusaas taan silaa hiikeetu jira. Hiikee jee jira. Feerusaan taafte immoo akkasiin nu goote walumaan agarree ninis quba qabaa jechuudha. Taateewwan kana hundarraa akkam taanaa fi namni maal taana akkam taana jiru akka ta'u waan dhabu kanaaf isa of biratti waame. Isa duuballee waan hin godhe ni hin qabaa inshaallah isni rabbiitiin wanti hin godhe sani dib godhee isatti lafa kaa'uu baadhuusi keessoon namaallee tarii beekuu danda'a sanachuma naa teessu. Kanaaf mee boo arafe har'a wayifiin siyaameen wanni siyaameef dhugaadhaati bultiillee jaartee jirta. Bultii jaaruu kana keessatti egaa beeki. Bultii tana yoo rabbi sii qajeelche malee yoo rabbi jallisees rakkuma qabdi. Waa hunda keessatti nutis waan nu fakkaata keessatti illee sittis muufanne
haalan taane hunda keessa waliin kunne hanga sila harki nu badulletti deemnee jechuudha. Kana hunda ka deemne dhalootummaadha. Garuu waan ammaan tana irra geenye hubanne kana hubachuu hin dandeenye jechuudha. Amma baguma waliin hubanne jechuu barbaadeeti. Gaa silaa urjii hiikeetiin jira jette. Amma feerusaadha. Feerusaan ta'ammoo gammachuuf teenya osoo jennu ibidda nutti qabsiifte ta'u walumaanuu agarre ta'a. Amma tanarraa immoo akkam ta'uu qabna ani immoo murtee takkallee murteesseetiin jira san ittiin si deebi'a mee ati imma waan gama kee jira akkam akka ta'uu qabnu ka yaadaa jirtu jechuudha fakkeenyaaf. Beektaa hordoftoonni illee yaada hedduu naa kan nima jiddu. Yoo natti himte wayyuree erga kanatti gaa ifnaa qabdee waan laffaatii hedduu keessa dabarree bareedaadha. Ani sitti himullee waan dhibaan jiru dhugaadha. Haala hunda keessa waliin dabarree agarree haaluma hunda daadarkaa hundaa keessa baanee jirra jechuudha. Duuba taanis hiikeetiin jira jette. Hiikeetiin jira san. Tanaas haalli irratti waan hin godhin hin qabani. Ta akkas goonee haala nu mudate waliin quba qabna. Amma tun bultii taati jechuudhaaf anuu na rakkiftee jirti jechuudha. Ani immoo gaafaan akkasitti qabee siidhee ulee maraansidhaanu obboleessa jeetuma. Obboleessa jechuun dharaa miti dhugaadha. Dhalootummaanis dharaa miti dhugaadha. Garuu bakka obboleessaa san guutumaan qaba. Kajuu murteetiyyaa jechuudha. Sababni qaceelaadha. Bultii teessan fuula dura oofadhaa jechuun yoo dhibdee namatti taate egaa dhalaanis wayii takka qofa hedduudha baay'eedha. Amma abbuma ta'eetiin si fuusisaa hojiitiin murteessee jechuudhaan sumaan fuusisa. Maaliif ol qabneeti dadhabne jechuun nama gaa osoo ol qabdee deemtuuni lafatti deemu akka gootu hin qabdu. Ati sammuu teeti waa hunda keessa seentee haala hin taane keessa seentee gara dhibee birootti deemu si hin barbaachu. Kanaafuu an amma namaan si fuusisullee laaleetiin jira siifillee harkeetiin jira si fuusisuun qabaa. Akkuma obboleessa kee yeroo san harkaanis hanga ibiddalletti sitti deeme bakka sanarraas bu'ee si fuusisuudhaaf qophiidhaan siin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee takka galatoomii garuu an waa'ee feeruzaa ati arkitee waan duraan na rakkite san hundaa amma dhiifama na gaafachuun baay'ee takka galatoomiin siin jaa jechuu bakka kanatti. Maaliif ilmi namaa tokko ni dogoggora isaa sanirraa gorfamaa jechuu garuu ba'aa kanatti isii qofa akka ta'e atis hubatteetu gara na fuudhutti deemtee garuu hangaafee takkaan qabammaa asirratti. Namni natti fuudhuu deemtu kun gaa nama akkamiiti? Nama akkamitti beeytu? Yookaan akkanumatti caljee arafeen cabsaa dhaynee itti fuunaadha moo if qabuun teetun akkamitti mee nama akkamitti beeytu maaruufummaa akka yookaan ammoo akkamitti wal beeytanii ani immoo nama akkam ta'e akkamitti ibsitee fi jirtaa waan jedhamu tokko hedduu tokko gaafii natti ta'e maaliif namni akkanumatti bultiidha jee ani hedduu takkan dhalaa sodaachuttu jira maaliif yoo hedduu taate ba'aa namatti taati jechuudha haala jireenyaa keessatti gufuu namatti taati dubartoonni hedduun jechuudha. Maaliif hunda osoo hin ta'in ba'aa jiruudhaan namatti taati. Ani kaniin akka cinqamee urjiidhaan adda baanee feeruzaallee akkana wal cinqu jiruun jaaladheeti miti. Dubartoonni yeroo hedduu mataa jabaatanii waan abbaan manaa isaanii silaa dhagahanii feeruzaa fa'a ilmaan waliin qabna waan akkanaa waan kagootuu natti hin fakkaanne jechuudha. Ani gaafa san isiin nutumtellee waliin nutumte kadhana qofa hin tumne. Bunaa fi nagaan dhabinaa jennee nagaan buna keenya dhugaa jirra. Isiin immoo kanumaa waan balleessitee waan biraa keessa qottee jechuudha. Anillee si jecha obsee dhiisee isiillee makaddaa fi waan tokko fuutee na daddarbatti. Ati nuti hundinuu si balleessinee jiraachuu kanaaf nu of kolchii. Rakkoon qabu kuni ammoo namni kun akkamiiti akka ta'e yookaan agarsiisuu dandeessa yookaan akkamitti akka hubannoon kun aniin keessa sii galee akkamitti akka laaluu dandeessu. Namni sittiin fuudha jeef sii qabe abbaadha yookaan obboleessa guddaadha baay'ee galatoomii ati nama kiyya waan taateef lammii Oromoo waan taateef obboleessa kiyya waan taateef waan akkanaa yaaddee waan ta'eef baay'ee takka galatoomiin siin jaa jechuudha. Garuu immoo nama akkamii akka ta'e anis laalee isillee itti himtee waan rakkoo keenyaa kanallee mammareechiiftee yoo ta'e akkasitti bareedaadha na fakkaata. Bareeda nama kanuma akka namaatiin si fuudha. Namni ansitti fuudhu akkuma siif abbaa namaan ani abbaatii fi jechuudha. Akkuma siif obboleessaa namaan isiif obboleessa.
maaliif sanumaan sitti fuudhaa jechuudha marka keessa jiru jechuu barbaadeeti. Kana yeroo siin jiru arrammoo namniin an si ilaale kun sii ta'a jechuun si gaafachuu fedheeti. Inni sii taanaani atis akka dhayxee nama san laallatu walitti si fiduudhaafis qophiidha yeroo gabaabduu keessatti jechuu barbaadeeti. Namni an si ilaale namumaan ofii xiyyaa na bira jiru dhalumati obbolee akkuma dhalootatti jechuudha. Akkuma siif abbaatti siifis abbaan ta'a. Bakka tana keessatti roorroo qofti midhaan qoftiin akka hin dhufne qofaa nadaraasitti dhaammadha malee inni nama akkanaati. Isa kaan ammoo atilleen laaltee sii ta'uu fi dhiisuu addaan baafachuu dandeessa jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe immoo akka namummaatti akka obboleessattis akka dhala sirra nama buleessattis namni an si ilaale tarii naaf ta'a jettee amanuus dandeessa. Sanirratti qofa daangeffamu osoo hin taane walitti isin fidee wal isin barsiisuufis yeroo gabaabduu keessatti qophii jechuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka galatoomii hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Namni ati naa laalte annaa ta'u naan ta'u siin jechuu hin danda'u. Sababni dhalti dhalaaf yookaan obboleessi obboleessaaf hamtuu hin yaaduu jechuun maaliif khayrii ati naa qotti irraa baay'ee takka galatoomii garuu immoo anilleen akka shari'aa teenyatti illee akka diin islaamitti jechuudha laallatanii fuudhuun bareedduudha. Haa ta'u ani jiilee hedduun qaballee atillee ni beekta. Rakkoo hedduun an keessa turetan jechuudha. Ati walumaa galatti waliin laallee wanni naaf ati goonu tokko hamtuu tokkollee hin qabu. Atis hamtuudhaan dila sunda nan feetu toltuu yoo ta'e malee feeyirusaallee akkanuma turte jechuudha. Garuu alhamdulillah galata rabbii nama akkanaa qabaachuufu baay'ee galatoomii. Maaliif dhalti takka dhala ifii jabeessuu jechuun dhugaa rabbii dubbachuuf dhugaadhaan akkana fakkaatti jechuudha. Kanaaf gaa hordoftoota keenya akka numaaf akkana ja'a hanqa inni nuuf fidee wal nu barsiisu yoo booda gaa ilmi namaa yookaan badaa ta'a yookaan tolaa ta'a yoo booda rakkoon dhuftu ta'ellee nuti waan tokko hadhaan mannee jira akkasii sodaa qabnuu fi kana hunda gaa dubartoota irraa himannee jirra. Garuu immoo dubartoonnis hundaa mitii nuuf kolchaa isiniin jenna warreen dubartoota nagaa taatanilleeni. Garuu ati maalumaafuu numaaf baay'ee takka galatoomi. Inshaallah kalaas gaafa ati wal nu barsiiftee mataa takka hin buusin gaafa wal nu barsiiftee wal nu garsiisetti ani qophiidhaa wanni ati naaf laalte waan hamaadhaa miti waan bareedaadhaan siin galatoomi baay'ee tokko ulfaadhu. Anis nin fuudha jeetii yaadaan akka hiraaramu jira. Maaliif ilmi namaa tokko jireenya ifiitti gufuu ta'an deemu jireenya ifii jaaraa deemu malee akkasuma hin sobi. Inni dhugaadha. An dubbii dheeraa siin fedhu dubbii mana keessaa godhaa ooluu hin danda'u. Amma mootummaan tokko gaafa mootummaan manarraa gatee gala akkasuma na fakkaate. Yoo mana keessa bulchuu dadhabne namatti alaatti illee waan takka dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Amma an dalagaallee harkadheetiin jira inshaallah jijjiiramuun ifatti ol boon tulluu milkaa'ina irratti ol boon inshaallah. Walumaan ol baanaa sinjaa rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Baay'ee galatoomii du'aan sii godhaa tana booda inshaallah hanqoon nu barsiiftutti jechuudha. Ati galatoomii garuu. Baay'ee rabbi hamtuu nurraa haa qabu. Anis yeroo gabaabduu keessatti nama waliin barsiisa rakkoon qabu. Inni guddaan jabaatanii namni gartee waan keessa dabre kanarraa waa baratee fuula duraaf ammoo tarkaanfii isaa qajeelfachaa deemudha. Asirraa eegamu sanii. Isiinis akka nama siif eeguusaa garaagarummaa adda addatti isin laaleetiin yeroo isin waliin daadarkaa tana keessa turu. Amma isiifisiis kanuma feerusaafis sanuma qabna garuu isiitu aada maleetii nutti tahee akkaataa jechuun gaa nama dhibaa kanarraayi amma saala ilmaaniiti rakkoon qabu. Isii fuutu jechuun isii dhiisuu jechuudhaa miti. Qajeellaan ija bultii teeti waliin oofachuu danda'u qabdaa yoommoo qajeella taate gaasan akka rabbi godhanii waan dandeenyu bira jirra jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe ani murteen tiyya tanuma taniin qabuusi duraan isuma san itichuufiin daadarkaa hedduu keessa seene daadarkaan san gaa salphina namatti fiddi salphina kana maaltu fidaa abbaan ofi salphisuu takkanii jirti akka hin salphifne amma haala hundaanuu yaaleeti dadhabeemi kaniin danda'u isa gaa fuusisuun qabaadha murteen tiyya siin fuusisa inshaallah sinni rabbiitiin yeroo gabaabtuu keessatti ijoollis na bira jirti waliin ammaa wanta naawuu ugaa
karaa birootu yaada mana kiyyaa waliin deeman malee tanuma silaa arkuu dandeessu. Inshaallah rakkoo hin qabu yeroo gabaabduu keessa waliin dhuftan jechuu barbaadeeti kana hedduu si yaaddayin ta biraa keessaa si kutiin namni waan keessa dhufirraa waan isa mudatirraa mudannoo hunda waa irraa barata malee sammuusaa haala hin taane keessa galchee waan garagaraa yaaduun hin barbaachisu jechuudha. Ammallee fuula duratti tarkaanfachuudhaaf wanti si daangeessaa takka hin jirtu atumti of duuba deebitee yoo waan hin taane dalayite. Abshir ganaan dalagu inshaallah. Gufuu sitti ta'a maleedha. Kunidha inshaallah isni rabbiitiin isni ilaaltan siin jechuu barbaada. Anarra hedduullee haasaan qabu maaliif michoosan tuutu hedduu akka tokkotti nu aarse akkaan fedhullee akka ifin fedhan qaama ofirraa oon harkatan jedhanii yaalli akkuma hundattuu yaalinsa keenya gaa jechuun isii biratti salphinallee yoo xiqqeenyallee ta'e yookaan akka tuffiillee ta'e hin beenye akka hunda goote kanarraan wanni haala kana keessa jiru waa bultiin taatu bultii si jaarraa tidhala keenya ati immoo bultii teetitti amma booda akkan qoosne mijoon ammas ilaalee si buusisu deemutunis tijuma akkuma ammaan tana atis wanni dhaabbadhu kana eenyuufuu dhaabbadhu isiillee akkasumatti hin dhaabbadhaaf akka qotteen irraa hin buune dura gaa laalattee yoo sii taate akka bifa saniin waan ta'uu qabdu jabeessuu qabda siin jechuu barbaadeeti. Xumuradheetiin jira rabbii haa tolchu hundumaa inshaallah rabbii haa tolchu atillee baay'ee taggalatoon garuu waan tokko tokko mari'attee ni miti haal duree jiru tokko isii waliin mari'adhee akkumaan aarii miira san keessa dhufeen waa haasaallee waan hin haasee fi waan dhiisallee hin beeku garuu jechuun isiin tiyya abbaa jechuun nama anaatu kennachuu danda'a niin kennadhaan abbaa fedhetti kennachuu hin danda'a. Kanaaf isiilleen abbaan ati na laalte naaf tahaa jettee jirti. Inshaallah nuuf haa bultu ammallee gartee warra gartee bakka guddaa qabu rabbi naaf haa godhu isiin gama siitiin kana jettee jirti. Wanni hafe hin jirtu isinis gaa wal harkuma qabdanii. Bareedu wala inshaallah gizee barbaadde. Kasan karaa cidha keessanitti deemuudha. Ani gama kiyyaan kana murtee biraan qabu waan biraa takkallee hin qabu. Wallahi galatoon baay'ee galatoon inshaallah yaadumaan an qaburra dhuftee yeroo takka takka walirra dhufti waan tokko rakkoo qabu inshaallah khalaas kaydin achi deemee anis amma akkuma dalaga irraa galetti hin jira achiin deemaate khalaas khayretti naatu waa takka rakkoon qabu khalaas galatoomis hin jira anis yaaddoo kana keessuman jira waan feerusaan anti qoolitti mufanneefi ati garte gaasilaa ulee waliin tumamne aboon gubadheetiin haala kanatti nana iteensi hin jee waa takka rakkoon qabu khalaas waliin jirra akkasitti khalaas jabaadhuun siin jama waa hunda afaanis itti mari'adheetiin rafeetti ilaale walumaanuu akkasii mari'annaa nagatti ayyee nagatti ayyee nagaan buli waa takka yaadde ayyee nagatti